barbaadda yoo jawwiyaa ta'e jawwiyaa mobaayilii zeenii 39 zeenii 60 waa hunda of keessaa qaba jechuudha. Isin immoo kana tartiiba laaltanii irratti deeffattanii jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyya ashama akkam jirtu warroonni hordoftoota jabboo taatan yookaan jabboo miidiyaa taatan like share subscribe gochuun nu faana dhaabbadhaan affeerraa keenya. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa namoonni hedduun waa'ee aappiidhaaf rakkattuutti jiranii. Aappiin gosoota hedduutu jira. Aappiin kanneen keessaa aappii kamtu cimaa akka ta'ee fi dadhabaa akka ta'e illee wal bira qabnee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Aappii shabakaa bilaashaa yookaan akkasuma shabakaa mobaayilii 60 mobaayilii 39 akkasuma immoo zeenii 60 zeenii 89 akkasuma wantoota hedduutu jira jechuudha. Inni kuniin isa kamii? Inni cimaan kamii? Inni dadhabaan kamii? Kamitti akka fayyadamnu akkasuma immoo kamtu cimaadha akka ta'e addaan isinii baasuu barbaade. Innis dura warroonni chaayinaa kee subscribe goone subscribe godha. Akkasuma update godha. Aappiiwwan kamiinuu kan isinii dhufe kamuu update godhuudhaan haala gaariidhaan itti fayyadamtan jedhee yaada. Maaliif isin fayyadaa jechuudha. Akkasuma inni aappiiwwan ciccimoo kan ta'an akkasuma immoo aappiin kun kan sa'aatiin dalagu jira. Akkasuma kun ammoo kan ammoo zimbiluma akkanatti dalagu jira. Isa kanneen keessaa kamtu akka nu fayyada jettanii isin abdii itti gootan keessaa ciccimaa aappii 2 haga 3 wayii isin hima. Kan cimaadha jedhee itti amanu kan akkuma arge fiigee irraa hin buune sa'aatii tokko sa'aatii qofa eeggattanii isa kana sa'aatii qofa eeggattanii isa kana ammoo itti bantanii jennaan daqiiqa xiqqootti irraa bu'aa garuu dhaabbatuu hin danda'u. Isa sadaffaa kana ammoo aappana tunellaayit jedhu kana inni cimaan yeroo ammaa sadarkarra jiru isa kanaa fi isa bidviipaan injekti ka jedhu kun baay'ee cimaa ta'uudha jechuudha. Pinkpoor ka jedhu kun yeroo gabaabaa yeroo xiqqoo hojjeta garuu dhaabbachuu hin danda'u. Akkasuma aappii boora kanallee jechuu HA tunnel plus ka jedhu kana jechuudha. Inni kunis cimaadha. Garuu wanni inni si fayyadu maali? Yeroo dheeraa hin baduu jechuudha. Akka aappiiwwan kanneen badee irraa dhaabbataa hin deemu. Inni hedduudha jechuudha aappiiwwan kunniin. RD tunnel piroo ka jedhu kun ammoo innis baduu hin danda'u. Isa buufattanii isa kana lamaan aappii yookaan jawwaala keessan gubbarraa dhaabuu hin qabdan jechuu. TM ka jedhu tunnel light ka jedhu kun immoo yeroo aappii itti banattan jechuudha. Keessa gadi seentanii aappii itti banattan aappiin kun takka itti baname taanaan cimaadha jechuudha. Amma irraa isin bu'u yuutuubii dalagaa, tiktokii dalagaa, waa hunda dalagaa. Inni kun baay'ee konfidensii cimaa qaba waan ta'eef laaltanii irraa fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Amma gabaabumatti kanarra isin barsiisuu barbaade tokko isa kana jechuudha. Inni kun amma dalagaa jira jechuudha. Argaa jirtan jedhee yaada. Sirriitti dalagaa jira. Inni kun aappaan tunnel laayit jedhu kun maqaan isaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf dhaabeetiniin duuba deebisee isinitti agarsiisaa jechuudha. Duraan qulfiin as gubbarra jira. Qulfiin kun bahee jira. Isa kamirratti akka dalagu amma kunoo dhaabatee jira diimaadha. Isa kana fayyadamuun dura keessa gaseentanii mobaayilii 60 kunoo mobaayiliin 60 onnee bulee qaba. Isa irratti deeffattanii haala gaariidhaan isinii dalagaa jechuudha. Kuni jechuun maal isinii jechuu danda'e Indiyaa amma waa hedduudha fayyada. Zeenii irratti zeenii 25 39 60 mobaayilillee 25 39 60 waa hedduu irratti dalaga. Mobaayilii jawwiyyaa sawaa zeenii wanni inni irratti hin dalayne hin jiru jechuudha. Kana keessa wanni inni dalagu waa hunda dalagaa. Amma irra caalatti kan amma kana keessa isin barsiisuu barbaade mobaayilii 60 39 fi akkasuma 25 jechuudha. Kunoon amma irratti deeffadhee jira. Waan ta'eef isin irratti deeffatan tokkoffaa irratti deebiftanii jechuudha. Kunoo asirra jira amma dalaysiisee isin argisiisa. Yoo inni haala kanaan dhufa inni eeggattan kunoo argitan jedhee yaada. Haala gaariidhaan isiniif dalagaa jechuudha. Kunis dalagee jira. Lammaffaa
Inni lammaffaan inni kun hoo akkamitti akka dalagu keessa gasseentanii ilaaltanii jechuudha. Akkaataa inni itti dalagu jechuudha. Okay. Keessa hoo gasseenne moobaayilii 60dha. Moobaayilii 60 bakka lama jira. Tokko tuffa'aa waan fakkaatu wanti lama qaba. Inni tokko qaba. Inni ka amma dalagu isa tokko kanarratti jechuudha. Akkasuma immoo wantoota hedduutu jira. Moobaayilii 25 39 60 ka jedhu dalagaa. Zeenii firiillee in dalagaa. Akkasuma zeenii firii in dalagaa. Ammallee jawwiyyaa warri qabdan jawwiyyaa hin dalagaa. Jawwiyyaan kunoo hin dalaga dhibbarraa fi jawwiyyaa firii jedhu kanarratti illee yeroo dalaguu qaba. Kana hunda irratti deeffattanii haala gaariidhaan istaarti ka jedhu yoo gattuu hidhan kallattiin isinii dalagaa jechuudha. Okay. Lammata inni kun hoo inni kunillee faayidaan inni qabu faayidaa cimaadha jechuudha. Yeroo dheeraa hin badu yeroo dheeraa ni dalagaa jechuudha. Yeroo inni isa kana app irraa dhabuu hin qabdanii jechuudha. Okay. Moobaayilii 2539 jedhan illee keessa gasseentanii waan barbaadan yoo jawwiyyaa ta'e jawwiyyaa moobaayilii zeenii 39 zeenii 60 waa hunda of keessaa qaba jechuudha. Isin immoo kana tartiiba laaltanii irratti deeffattanii jechuudha. Amma inni kun kan inni irra jiru moobaayilii 25 39 60 irratti deeffattanii innuu isinii hima kiyya kanarra laaltanii itti guuttachuu dandeettanii jechuudha. Yoo isin istaarti kana gad dhooftan dhibban dhibbatti bulee isin agarsiisaa jechuudha. Okay. Inni biraa kana inni kun immoo confidence of danda'e qabaa jechuudha. Isa kana of jedhaa. Isa kana immoo yoo qabdanii garana deebistan isiniif dalagaa. Isa kana qabdanii yoo akkana harkiftan jechuudha isinii dalaga. Isa yeroo shabakaan hin jirre yeroo tokko tokko waan itti fayyadamtanii jechuudha. Kanaafuu galatooma barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataa barnoota aappiiwwaniitiin wal qabsiisee hedduu isinii fiduu barbaada. Akkasuma warroonni geemii taphachuu barbaadan warroonni akkasuma geemii mallaqaa yookaan akkasuma waan galii isinii galcha jettanii yaaddan hojjettan barnoota haga lamaa wayii isinii fida jedhee yaada. Kanaaf galatooma isiniin jechuu barbaada. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura. Barnoota kana share, like, subscribe godhuun nu faana dhaabbadhaa.